ያው በእርግጥ በቃላት የሚገለጥ አይደለም። ምክንያቱ እኔ ከሚሰማውና ከመልከተው ወይ ደግሞ ከሚባለው የሰው አራጅ በቃ ሸኔ ሰው አጥፊና ሰው አራጅ እንደሆነ ነው የምነገረው። አንድ ከተነገርኳቸው ከያዙኝ ሰዎች ደግሞ እንደዛ ነው ያልኳቸው። ብቻ እንዳታርዱኝና ግደሉኝ ነው ሲላቸው ነበር። አይ እንዲህ ነገር የለንም አለኝ። ከዛ በአካል የገጠመኝ ደግሞ ያው የሰማሁትና የተነገረ ሳይሆን እግዚአብሔር ይመስገን አሁን ያው ያከሙኝ ነው የመገቡኝ ነው። በጣም የተከባከቡ ነው እውነት። ከሰው ባያገኙም ከእግዚአብሔር ያገኛልና በጣም ገራ በጣም አፍሪካኛ ተቆለማን ጋር ጥሙራት ዴሳ ጅራ ቢጣው ሞተር ሞራጋ አጅሩ ሞንዲስ ግና ኡመተ ከና በትራ ወቻጅሩ አከሚን ይላልታ ሞቱማን ኩን ኦሮሞን በከቧ ኦሮሞ ኬሳ ባን የሮን ከን ኦሮሞ ትጅራ ይኩማ ኦሮሞ በከቧ ጀቴ ያዳ አቲ ሰንቻ ኬሳ ትርቴ ባቴ ዋን አርጊቴ ዋኑ ሞተር ሞረቲ አከሳ ራወተን አጅጀኒ ራወቻ ጅረን ንራፋ ያው kun olola oromote an oromiyaa keessa jirade dhugumaan hojjete amma yoo wanaatti oromote hamni biraa yeroonni nurratti akkasitiin miidhaa darara nurratti geggeessu osoo oromote akkasitiin olla inni oromooti silmayyuu iddisaa idda biraadha yoo ta'e malee as biyya keenya keessatti dararri guddaan dura ga'ee jeerri baqa ilaalcha addaan of godhanii gaafatan akkasitti ilaalan jechaadha. Baay'ee nattadhaa'ee keessa guddisadhaa'ee inni Oromoodhaaf waan yaadu miti Oromoodhaaf immoo jedhee nattabu. Ato dhuguma mootummaan kun mootummaa Oromooti. Dhuguma immoo warreen meeshaa baatanii Oromoo ta'anii meeshaa baatanii achi keessatti hafan Oromoodhaaf dhaabbatanii lolaa jiru moo Itoophiyaadhaaf lolaa jiru jedhu. Kana wanni ninju siyaasaadhaan diina uummatuma keenya diina nu fakkeessanii jechuudha. Diina nu fakkeessanii gamanatti wal tumsisaa jiran. Nuti immoo kana hubanneeti gara keessanitti dhufna jechuudha. Gara keettiin deebi'a. Ilmaan Oromoo achi keessatti hafanii osoo Oromoon du'u, osoo Oromoon saamamuu, manni irratti gubatu, qawwee diinaa baatan achi keessatti hafan. Kanis immoo dargaggootaanii gooyyomsanii dheeraa qabamanii gara mooraalee deemuuf mootummaan karoorfatee jiru. Ergaa maalii qabda? Ani isaaniif ergaan qabuun dhiigni ilmaan Oromoo ammallee dhangala'uun dhaabban dhufee jiraachuudha. Akka duratti caalaa. Kanaaf otoo of laaltanii mee dhaabbadhaa of laalaa. Maal keessa akka jirtanii maalirra akka jirtanii fi darbee uummati keenya Wallagga Bahaa fi Horroo Gudururraa maalirra akka jiru beekamaadha. Dhiigi isaanii buqqa'insi isaanii isinitti haa dhaga'amu hin jedhaan. Dhaamseen qabu kana. Oromoon maal gochuu qaba? Kan immoo kan gochuu qabu saba Oromooti. Xiqqaa guddaa kan hin jenne Oromoon hanga ammas taanaan ammallee mootummaa kana ani Oromoodha jedhee kan Oromoo fixaa jiru Oromoo kan wal cisisaa jiru mootummaa kanadha. Ani Oromoodha jedhee kan Oromoo fixaa jiru isa sila ta'eef ammas taanaan Oromoof dhaamsana ni qabu. Warreen gara mooraa mootummaatti ganaa kan imalanis kan jiran yeroo ammas kan mooraa isaa keessa jiraniif yeroottan koo maraaf dhiigni ilmaan Oromoo kan dhangala'aa jiru isinitti haa mul'atu jedheetan dhaamsa guddaadha amaaf. Kan hinju uummatuma Oromoo maraafu jabaannee bilisummaa keenya eeggannuun jedha. Nama warra kitaanii bishaa gandaa baatanii qawwee diinaa baatanii achi rakkatan. Otoo uummanni Oromoo rakkatu, otoo uummanni Oromoo qalamu, otoo uummanni Oromoo dhiinsaa dhangala'u warra achi ta'anii dhiiga namaa dhangalaasan otoo guyyaan jirtu, otoo aduun jirtu, otoo dafanii dhufanii gara bilisummaa, otoo dafanii yaada isaanii geeffatanii, otoo guyyaan hin dhayin otoo dhufanii ittiin barbaadu.
yaa'u kan achitti nutti odeessan illee waan addaadha. Waraanni abaa'oo nama qalaa nama gubaadha inni nutti odeessu garuu waraana abaa'oo bira erga dhufnee nuuf qalame malee nuuf hin qalle. Ammas immoo warroonni olola jalaa ilaaltanii achi keessa jirtan akka haasaa jalaa dhaggeeffachuu dhiistanii gara saba keessatti deebitanii bilisummaa waliin kennuu akka gara kanatti deebitan hin jira. Ayyee egaan turtii bal'aa dhimma Empaayerii keessatti ilmaan Oromoo miseensa waraana bilisummaa taasisuudhaan Oromoo deebisanii ajjeesuu ilaalchisne akkasumas akkamiin akka mooraa diinaa poolisii federaalaa gantanii waraana bilisummaa Oromootti makamtan ilaalchisnee turtii goonedha. Ayyee dhaggeeffattootaaf daawwattoota irraa biyyoolessa Oromiyaa kan isin dhaggeeffachaa fi daawwachaa turtan miseensota poolisii federaalaa murna bilisummaa 5 kan murnicha gananii qawwee isaanii hidhannoo isaanii qabatanii gara waraana bilisummaa Oromootti harka kennatanii waa hedduu waan barsiisoo waamicha uummata Oromootiif kaka'umsa akkasumas miseensota poolisii federaalaa achi keessatti hafaniif ammoo waamicha taasisan kan isin irraa dhageessanidha. Gara fuulduraattis miseensota waraana murna bilisummaa garaagaraa kanneen Oromummaan isaaniitti dhaga'amee gara gooticha waraana bilisummaa Oromootti dabalamuudhaan qabsoo bilisummaa Oromoo saffisiisuuf gara kana dhufan dubbisnee yaada isaanii isiniif dhiyeessina. Kanarraaf qopheeffannee haganumaa yeroo biraa walitti deebinaa waan nu dhaggeeffatanii daawwattaniif horaa bulaa deebanaa. Injifannoon uummata Oromoo. Yeroo boonni joo garaa nama maat garaa maalabaat uumaa lammi keenya waboo nama baat. Aboonu gooni biyya koo aboonu gooni biyya koo. 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 Ijoollee yaa bishaan gargaa yaa taliila koo. Muura taakiyaa yaa gameessa koo. Bosonuu garmaa gaaffisaa billa. Malee ni waaboo.